Shalom, akkam jirtanii hordoftoonni YouTube channeliin yeroo darbe waa'ee epidemiolojii afaan Oromoffaan waa hedduu walii ilaalaan turuu keenya ni yaadatama jechuudha. Har'a guyyaa irraa kan immoo paartii lammaffaa kan yeroo darbee sana itti fufna jechuudha. Egaa yeroo darbee waan walii ilaalle sana yaadachuuf jecha waan muraasa ni kaasna jechuudha. Keessattuu egaa epidemiolojiin haala deddeebii dhukkubootaa faca'insa isaanii yeroo jennu time place person kan jennu akka waliigalaatti yeroon ta'uu danda'a, bakkaan ta'uu danda'a, nama ta'uu danda'a jechuudha. Akkanumattis wantoota haala dhukkubaa murteessan yookaan determinant jennee kan nuti beeknu san kan itti qorannuu fi akkanumatti immoo qorannoo kana ittisa isaa irrattis haala to'annaa dhukkubootaa irrattis dagaagina barnoota fayyaanis ta'uu danda'a, haala ittisa isaa sirnaan kan itti hojiirra oolchinu jechuudha epidemiolojiin. Kanaaf wantoonni gurguddoon epidemiolojii keessatti deddeebii dhukkubootaa frequency kan jennu san akkanumatti faca'insa kan jennu san faca'insa namaan bakkaan yeroon ta'uu danda'a. Isaan kana akkanumatti immoo sababoonni dhukkuba tokko kaasuu danda'an yookaan ittisuu danda'an determinantis jennee kan nuti beeknu wantoota sana bal'inaan kan qoratudha jechuudha. Egaa epidemiolojiin waan gurguddaa morbidity and mortality jennuun kan ifan jechuudha isaanis. Nama dhukkubsatee akkanumattis haala du'aatii namootaatiin yeroo baay'ee kan ibsamudha jechuudha inni. Kanaaf waa hedduu ilaalaa turree jirra. Keessattuu epidemiolojii keessatti egaa wanti gurguddaan assumptioniin yaadama lamatu jira jechuudha. Yaadamoonni gurguddoon lama yeroo darbe ilaalle inni tokko non-random distribution of disease, dhukkubni tokko akkanumatti nama qabatu akkanumatti nama hin dhiisu waan jedhu sanichaadha. Hawaasa tokko akkanumatti hin qabatu akkanumatti hin dhiisu waan jedhu yaada jechuudha akka epidemiolojiitti. Namni tasan qabamu tasas fayyaan ta'u jechuudha. Waan duuba jiru ni jira, waan saayinsaawaa ta'e tokko duuba ni jira waan jedhu san bal'inaan itti amana jechuudha. Inni kaan egaa fayyaan namaa tokko haala yookaan mala ittisaas ni qaba, sababa itti qabamus ni qaba jechuudha. Egaa inni sun karaa saayinsaawaa ta'eetiin sirriitti adda baasuutu barbaachisa malee karaa ittisaas ni qaba, karaan isa saaxilus ni jira jedheeti yaada jechuudha. Kanaaf epidemiolojiin kana bu'uura godhachuun assumptionii kanaatiin gaggeeffama jechuudha. Egaa epidemiolojiitiin wantoonni nuti hojjechuu dandeenyu, epidemiolojiin waan hojii keenya akka fayyaa hawaasaa ta'uu danda'a kan itti nu deeggaruu akkanumattis yaala sadarkaa nama dhuunfaallee ta'uu danda'a jechuudha. Wantoonni inni irratti nu gargaaru egaa epidemiolojiin inni jalqabaa keessattuu dhukkubni tokko triadii yookaan rog-sadeen dhukkubni itti nama qaba jedhameeti yaadamu waa sadiitu jira jechuudha yeroo hunda. Innis maayini ejentiin kan jennu kan dhukkuba nama qabsiisuu danda'u sunnu jira jechuudha. Ejentiin kun vaayirasii ta'uu danda'a, baakteeriyaa ta'uu danda'a, pirootozoaa ta'uu danda'a. Akkanumattis piroodaaktii yookaan waan isaan burqisiisan ta'uu danda'a jechuudha. Host kan jennu immoo namni saaxilamaan ni jira jechuudha. Namni saaxilamaan namni takka dhukkubaan qabamuudhaaf saaxilamaa ta'uu qaba jechuudha. Kana yeroo jennu maayini namni hundumtuu dhukkubni waan saaxilaman qofaaf hin qabaman jechuudha. Fakkeenyaaf fudhannuuti namni dhukkuba shiftee yookaan miizil kan jennu kan afaan Ingiliffaan takkaa qabamee beeku lammaffaa dhukkubichaan hin qabamu. Yoo saaxilamillee namni qabame yoo isa bira dhufee kasi dabarsu ta'ellee inni garuu hin qabamu dhukkuba sana waliin madiinummaa waan horatee jiruuf jechaadha. Kanaaf
Fakkeenyaaf TB'n infekshinii isaa nama hedduu qabaachuu danda'a garuu namni dhukkubsatu mallattoo TB agarsiisu garuu muraasa jechuudha. Inni kun haala madiinummaa isaa akkasumattis dandeettii ittisuu qaama isaa yeroo humni ittisaa qaama keenya gadi bu'e jechaadha kan nama qabatu TB'n dhukkuba ta'e jechuudha. Malee kanaaf egaa namoonni HIVtiin qabaman namoonni dhukkuboota yeroo dheeraa namarra turanii fi madiinummaa qaama namaa xiqqeessan akkasumattis ijoollee ta'uun namoonni ulfa yookaan garaa qaban saaxilamummaan isaanii wantoota tokko tokkoof kan irra dabaluu danda'u ni jira jechuudha. Kanaaf inni sun mataa isaatti murteessaadha jechuudha. Inni kaan naannoodha jechaadha. Naannoon keessa jiraatu environmentiin dhukkuba tokko daras tokkotti akkasi qabatu yookaan akkasirraa ittisu taasisuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaatiif namni dhukkuba TB qabu tokko mana tokko keessa jira haa jennu. Fakkeenyaaf yoo manni sun qilleensi haalli sochii qilleensaa gadi bu'aa ta'e yoo namni achi keessa jiraatu baay'ee ta'e carraan nama tokkorraa nama biraatti daddarbuuf qabu guddaadha jechuudha. Yoo garuu manni haalli qilleensa isaa wanta ta'e akkasumattis ittisa isaarrattis waan godhamu qabu kan godhan yoo ta'e garuu carraan nama qabu xiqqaadha jechaadha. Kanaatiif haalli naannoo keessa jiraannu fakkeenyaaf dhukkuba koleeraa fudhannu. Naannoo magaala keessa haa ta'u naannoo haalli qulqullina gadi bu'aa ta'etti weerarri dhibee koleeraa ka'uu danda'a. Naannoo qulqullina qabu naannoo bishaan isaanii dabalatee eegumsa qabu irratti garuu carraan ka'uun isaa baay'ee xiqqaadha jechuudha. Kanaaf haalli naannoo murteessaadha. Kanaaf isa kan madaalli isaa yoo eegamuu dide namatti kaasa waan ta'eef isa irratti waan murteessaadha jechuudha. Inni kaan egaa epidemioloojii waan qoratu keessaa haala dhukkuboota osoo mala tokko mala ittisaa ta'u mala yaala haa ta'u osoo hin godhamiitiin haala akkamii keessa deema jedhamee the natural history yookaan prognosis of disease kan jennu kan fakkeenyaatiif haa jennu dhukkubni cobxoo tokko nama qabate osoo hin yaalamin ni fayyamoo ni ajjeesamoo wantoota qaama namaa miidhan yeroo dheeraa miidhaa dheeraaf nama geessisamoo akkamitti fayyaa jedhee kan qoratu haala uumama isaa jechuudha. Osoo intervention tokko jiran otoo mala tokkootiin yaalli hin gaggeeffamne yoo godhame akkami waan jedhu kana kan qoratu jechuudha. Inni kaan egaa yeroo adda addaatti dhukkuboonni jiru miidhamni ni jira duun illee jiraachuu danda'a. Isa kamiif dursi kennamee qorannoo isaa ta'u tarkaanfiin irratti fudhatamuu qaba jedhamee kan sadarkeessu prioritizationiif kan itti fayyadamnu epidemioloojiidha jechuudha. Kanaaf dhukkuba saffisaan babal'achaa jiru nama baay'ee ajjeesuu fi dhukkuba xiqqoon babal'atu garuu nama baay'ee nama bira ga'e immoo ajjeesuu danda'u kamiif dursa kenna jedhee kan murteessuu danda'u epidemioloojii kanaan jechaadha. Inni kaan egaa hawaasa tokko keessatti saaxilamtoonni kamii jedhee adda baasa jechuudha. Fakkeenyaaf naannolee warshaatti ta'uu danda'a, naannoo albuudni bowwayii ta'uu danda'a, hawaasa magaalaa tokko ta'uu danda'a, yookaan immoo namoota dhukkuboota wal fakkaataa qaban tokko yoo maaliif saaxilaman baay'ee miidhamuu jedhee adda baasa jechuudha. Kanaaf wantoota kanallee kan adda baasu isa jechuudha. Inni kaan egaa epidemioloojiitiin yeroo adda addaatti piroograamiin yookaan sagantaaleen adda addaa yaalaaf ta'uu danda'a, ittisaaf ta'uu danda'a, to'annaaf ta'uu danda'a hojiirra oolu jechuudha. Kanaaf ka'umsa isaarraatii maaltu fooyya'e impaaktiin sagantichi erga hojiirra oolee geessise maaliin adda baasna jedhee kan qorachuu danda'u maali jechuudha. Epidemiology jechuudha. Kanaaf effectiveness of health programs and service kanallee kan ittiin qorannee adda baasuu dandeenyu epidemiology jechuudha. Beeslaayinii ka'umsa ni qabna. Ergasii immoo waantu jijjiirame impaaktiin yookaan waan sagantaan sun fide maali jennee ilaaluu dandeenya jechuudha. Epidemiology keessatti egaa
yeroo hedduu qorannoowwan gama epidemioloojiin gaggeeffaman inni guddaan quantitative jedhameeti beekama jechuudha. Waan lakkoofsaan ifuu danda'u. Hanga asirratti prevalence haa jennu akkanuma incidence haa jennu warreen kun waan lakkoofsaan ifan jechuudha epidemioloojiin. Malee akkanumatti waan qualitatively fakkeenyaaf haala namaa tokko nama dhukkubsatu tokko amma homaan jedhu fooyya'eera wayyaa'eera waan jennu kun afaaniin jechaan ibsuu dandeenya malee lakkoofsaan hin ibsinu jechuudha. Garuu namni fayye tokko lama sadi namni qabame tokko lama jennee waan lakkoon kun hawaasa keessatti faffaca'insaa erga dhukkubni eegalee prevalensiin hangasi incidensiin dhukkuba tokko hangasi jennee kan sanirratti xiyyeeffata jechuudha irra guddaa. Kan waanuma akkasitti ilaallee adda baasnu baay'eensaa malee waan eksperimentiitiin namoota gara yaalaatiif haa ta'u wantoota adda addaatiif sanirratti ni heddummeessu jechuudha. Haala namni keessa jiru observationally irratti xiyyeeffata yeroo hedduu malee namoota assign godhee sanirratti wanti hanga ta'e sanirratti hin xiyyeeffatu jechaadha. Garuu ni jira jechuudha. Egaa epidemioloojiin amma haasofni kun egaa adeemsota adda addaa keessa darbeeti kanas ga'e jechuudha. Kanaaf haala guddina epidemioloojii seenduubee isaa yeroo ilaallu egaa dhaloota Kiristoosiin dura jaarraa shanaffaa achi harkifata jechuudha. Inni kun egaa namoonni sadarkaa adda addaatti seenaa Hippokraates ni beektanii namni kun jaarraa shan dhaloota Kiristoosiin duratti haala keessachuu naannoo fi amalli namaa naannoon baddaa jennu gammoojjii jennu dhibee busaa afaan wal qabsiisne yoo ilaallamu fakkeenyaaf dhibee busaaf kan saaxilamuu danda'u naannoo lafa dakee jiru moo naannoo baddaadha yoo jennu inni kun akkam dhiibbaa akka qabu akkanumatti amalli namaa namni takka amala namaa yeroo jennu amala tamboo xuuxuu ta'uu danda'a amala nyaata isaa ta'uu danda'a nyaata inni heddummeessu bakka inni oolu wantoota adda addaa yoo ilaalle amala namichaa ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf innis rakkoo akka qabu namni Hippokraates jedhamu kun jaarraa shanaffaatti kan adda baasa jechuudha. Haa ta'utii garuu akka disipiliinii tokkotti hanga 1940 hojiirra oolle jechuudha. Kanaaf epidemioloojiin kun saayinsii dhiyeenyatti guddinarra jiruu fi bu'aa hedduu buusuu danda'udha jechuudha. Kanaaf egaa yoo namoota Hippokraatesiin asitti jaarraalee 16ffaatti jaarraa 18ffaatti hojii baay'ee guddina epidemioloojii keessatti hojii hojjetan keessaa tokko John Grant nama jedhama jechuudha. John Grant egaa keessattuu haalli dhalootaa fi du'aa yeroo garaagaraatti garaagarummaa akka qabu bara tokko namni baay'een akka du'u akka baay'ee dhalatu waan jedhu kana bifa epidemioloojiitiin ibsuuf yaaleera jechuudha. Kan William Farr namni jedhamus keessattuu vital statistics kan jennu kana nama hangamtu dhalatee hangamtu du'ee hangamtu wal fuudhee hangamtu wal hiikee inni sun fayyaa faana maal qaba jedhee nama qorannoo haaluma laalee eegale keessaa jechaadha. Egaa kan baay'ee epidemioloojii guddina keessatti bu'aa guddaa namni qabu egaa John Snow nama jedhamu kana. Namni kun nama biyya Ingiliziiti weerara koleeraa naannoo Ingiliziitti ka'ee bara 1849tti eessaati bakki isaa eessaa jedhee adda baasuudhaan naannoo bishaan boollaa tokko bakka ka'umsaas naannoo bishaan boollaa tokko akka ta'e
magaalicha guutuudhaaf ka'umsa kan ta'e bishaan boollaa dhugaatii fayyadamu kan namni yeroo hunda dhaqee achi qaqqabachitti faalamee wanti ta'udha jedhee erga adda baasee booda namichi maal godhe dhaqeeti ni cabse cabse koleeraas ni dhaabee weerara koleeraa yeroo sana ture jechaadha. Kanaaf namni Joonas Noo jedhamu kun nama intervenshinii isaafis eessatti baay'ata? Nama hangamtu qabamaa jira? Maali sababni jedhee adda baasee sababicha maqsuudhaan weerara dhibee kanaan namni dhaabe isa jechuudha. Egaa erga akkas turee booda keessattuu waraana addunyaa lammaffaa booda immoo namoonni akka Dolan Hill jedhaman keessattuu kees koontirool isteedii guddaa hariiroo tamboo aarsuu fi kaansarii sombaa irratti kan yeroo dheeraadhaaf qorannoo gaggeessan guddina isaa keessatti warra gurguddaa jechuudha. 1990moota keessa immoo molecular biology sadarkaa moleculariteettis qorannoon gaggeeffamaa jiru jiinii rakkoo qabu kan nagaa qabu kiroomosoomota adda baasuudhaan kan irratti qorannoo gaggeessuu eegalame amma sadarkaa amma jiru kan irratti kan ga'eeru jechuudha. Kanaaf epidemioloojiin adeemsota kana hunda keessa darbeeti waa hedduu hojjechuutti jira jechuudha.